السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوت خيرنا خبجمو في جالة تمو كم جرت نجاح يا خيسان رمضان وجه ججبو. الحمد لله بقى جرات الناس جيسان. أنا في بليس خي أستاذ إبسا أدناني وجهنا رانتنا تاني سترجمنا. أستاذ إبسا بقى في رتنا خبجنا سترجمنا تاجر أهلا نجاح نجامي يا جرت فيا رمضان وجه ججبو. إيش الحمد لله جنجا سوشيال ميديا كلين سي عالم الدنيا أخو ما تكرها فما جرا. أيه ووان الرaf ما جرا إني خارقو إني خان تبا وانا كثير جرا. Mee kanuma wajji wal qabatee yeroon tunis Ramadaanni kun gartee egaa dhuha islaaminaadhaa keessaa isa tokko akkasii bar. نعم Kana wajji wal qabatee namoonni tokko tokko akka waan maraatanii olii gadi ta'u maquma kana. Amma mee zamaanaatu maraate moo namaatu maraate gaafii jettuuf akkam jettanis? هاي وانغاري رانا قافتني إن شاء الله زماناتو مراتي موديرو نمام مراتي وخجل نتاتي سلتو غيانغا أكمو غيا دوري ترباني تكمو تربان دوري Ala dumaa bisni naasa gaafa duris. ما بسنين دوري Gaafa duris moo? أكن من كيرا من أهلني على دم سنين سنينما Magribni seeruma tana jira. مغربني سكانوما أماني سكانوما غا Ah. Rabbiin ugaa amataas baatee 12 uumee jira. Guyyaanis torban lakkaa'ama. Kana keessa gaa waan qayyaramin garree yoonii fi namni keessa qayyarame malee. Waa maleen kan ani gaafii tana. Ayyee. Maaliif jennaan ammaan tana islaaminaa tana alayhi salaatu wassalaam ergaa rabbii irraan deemaa taabi'a irraan atbaa'u taabiin irraan deemaas nu geesse. Jara kana hundarraahu ammaan tana fakhalafa min baadii misanirraa uummanni tokko jiru warra gartee maqaa salafii amma nuti salafiyyaa jala salaftoota dabran jala yaan. Garuu maqaa salafiyyaa kana malee yoo ifin moggaafte malee ati waan biraatii waan jiru takkaatu jira. Yoo kana ifin baasin ni duuta. Islaaminaa irraa baata. Haan ifin injuu islaamaan ifin jaa tanaafin naman maraate mazaman maraate jaba. Waa malee hin kaafne jechuudha. Wallaahi dhugaa social media kanarra yoonii fi halaallu taate maaliif namni gamana wal baasee gamasi wal baasee gamana wal baasee jechuudha. Kunis maaltu dhugoomaa jira jennaan gaa hadiisu mana biin uummanni xiyyaa bakka 78 daambaa jedhu sanii harkaa yaa'u jirra jechuudha. Maaliif namni duree dhabee duree isaa kabajuu dhabuun alaa kulleen ahwaala qiyaamaadhaati. Zamana boodaa keessa jirra waan ta'eef zamana hooman nagaruu nuti. Zamanni banne jenne moonni bade maalinaan bani aadamtu keessa bade. Maaliif ka sheekaa ol bee qilleensa waan hin taane taappee irraa xafaa. Kun ikhwaana kun salafiyyaadha. Guddaan kabaju xiqqaan kabaju hundinuu deeme jechuudha. Kanarrattu maaltu jira jennaan egaa wanna takkaatu jira shaayireen arabaa akka ta'e naciibu zamaaninaa je zamana hoomannaa je. Ha zamanni hoomii hin qabne zamana hoomannaa wal eeyibu fiina eeyibiin kan keessa jirtu. Hundi namaa isniinuma khamisni khamiisuma hin qayyaram zamana hoomannaa garuu eenyu ka hoomii qabu yoo niifes deemne namuma maqaa nama moggaasu taa'u sanii hoomii qaba malee zamanni hoomii hin qabu. وما لزماننا عيب سوانا زمني وعيبين قبوجي زمني ايش خيس ارتماله عيبين نما خيس جرتماله وزمني خومين قبو اوسو زمن ما كنو كانوا دغوتي نون اودجي الله اكبر مالف ولو نطق الزمان بنا لاجانا اوسو افان قبتي غيانا راهن دبته اوسو امني خيستو برنا خن دبته اكجارتي مشان لولاجو نتلو لابو اني جيت نو غرغلام بانا بر Kanaafu har'a nama hedduu wanni isa dageetaa jiru maalinaan zabanaa dubbachuu dhabe zabanni zamanuma nabiisanii zabanuma gadaan zabanaan jijjiiraman qabu. Egaa keessa alaabaan toohidaa lalistee alaabaan uummata tokkummaa muslima rabbiin je'een waame san lalistee har'aas nuti maqaan keenya maquma rabbiin ittiin nu yaanu. Haruma nabiin irra nu quba qabu sani malee maqaa irra wal moggaafne waan irra wal xureessinuuf hin qabnu eebbin nama keessa jirtu jechuu fedheetu ustaaza. Baarakallahu fiika. Gaaf daawwattoota keenya kabajamoo nuti ijoolleedha waan akkanallee waan nun gahe hin qabnu garuu akka namni ijoollee ni beekna. Alaa kulli haal immoo maraattota zamana kana amma ijoollee xixiqqishoo as gubbaadha ijoolluma xiqqishoo dheengadda dabarte biddeena nyaattee hin qofin tanaatu aalima guddaa kanaan ati yakwaana ati waan fadhiitu tana see arsiti wallahi sinjee ustaaza khiyyaan takkan yaadi kiyute maal maqamasa tokkotu jira ilmoodhaatiitu haadhaan uummaa jetteen akkatti dhalan si garsiisuu jetteen jira mee dubbiin tun akkamii jira hoggaanii fi intalti haadhaan akkatti dhalan isii tan eenyu dhaleme
وانا كنا دي قال لكم واني نجيب بزيزي وان كان نخايس وامل مت كنا بركنو غيرين قديمي بكراخي ولا ليتي ارنان تنمال شيك إسات نتيجرو جولما خينيا وان أحوال غريا سواجر اكس قديمي أبلو خاكناتي أبلو ران خرابي خوغاري فيجي ونتيجولي غنا تو أدوغان فكاتو واجبور نما قدوت اما حواسني بيتا غرباتو غافتك خي غرسن والفنچانه جنبر هي مالي في ان خان فنچان كابا كبه غرغلون حديث تكو جرا ديس ديفان سارامي جانسا كان مقباتي تكو لا بوردولين كبا كابا كبه غرنگلنا جي حديثني سينمو قبلات غرنگلنا دويداس ديبنا جامر فرا حرام بنان غر مسمي خنا جيكا ولا غرسن والقبين ساويدا هي اعوذ بالله حناف امان تنير ولا واغري برما سلفيه اني سلفيه جچون سلف اني سلفتين هددچو ركون قبطور غرومو مقاخن ammoo maqaa kana ifiin garteegaa hiyyaminaadha an islaama jechuun qofti gayaadha jedhu manni nagayaa jechuudha. Khabaran islaama jechuun gayaadha maqaa biraa nu hin barbaachisu. Nu barbaachisa? Hin barbaachisu gaanuti bara. Maqaa biraa nu barbaachisu yoonii fi hiyya kana jechuu baatte ni gartee ati ikhwaana ati akkana ati bakka waan addaa kana sirra guuran. Maaliif barbaachise qoy? Akkasii bar nyaata yoonii fi dhiifte hin duune tokko. Amma nyaataa fi dhugaatiin xabiyaa laaqanaa fi hiraataa dirqama. Akkasii mire akka waan waajibaa godhaniiti. Amma kuduraa fi muduraa guyyaa keessaa fayyadaman kana yoo akka waajibaa godhanii maal fakkaata? Sunna adana teeree gaa ustaaza kiyya maaliif jennaan bar akkas gariin namaa ol ba'ee wahuma kanarra amma sheekotii yoo gaafatte salafiyyaam fi moggaasuun ni tahamoo hin ta'urratti daqiiqaa takka siyaason maaliif dubbiin isaanii dubbii gabaabdu akkana gariin ol ba'ee sooshaal miidiyaa irra za'aa 24 akkana wahuma sheekan ni ta'a hin ta'urra muran isaan beekumsa hatti hin qabne beekumtii barbaadaa chaasonna fakkaatti dhuga maaliif jennaan haqni dheeratu haqni gabaaba haqa waan ichi deemtee ibsituuf hin qabu jechuudha haqni maali haqni karaa tokko ni ta'a hin ta'u qofa haqni agas kanaafuu kana sheekoon murteessanii jiran gara sheekotii haa deebinuu gara sheekotii gurguddaadhaa amnaa sheekotii gara qur'aanaa gara hadiisa sahihaa gara sheekotii gurguddoo biyya keessaa qabnu ammas barakallahu feek eebbiin guddoonni beektaa gaafa waan keebira dabartee nama quba qabu eegalte badde baqaati akka malee jechuudha kanaafuu nama quba qabu caalaa yoo ifi quba qabne maali eegaa ifuma quba qabne if yoo beeyne عالم نو برسيو ذاتي إفما في نما قرتي نما برسيسو براتو تسني قفر ريو قبته وان قاري تور إفي أسب برسيسا أكا قرتي خبير ندرا قافة دروما جزمان لما يواسب والجيز إيه شيء بلو شيء ني كأني سلما خاتي قبابة ولنجتي أسمع جرما جو لفهم قوي خورا لفاورت تبو لما برامة كمان سنجمسي كبت تكو تكاسي كبتي ثاني مو شيء ني كأني مو والله بلو قبام فجأكم مو جو قبته متكم ولنجتي تنام amma gaafa kun as taa'ee kan biratti qeequ darasoonni isaan lamaan kanaa gaafa waliin dhufan horhor waliin jechuun isaanii hafa qabdiire hin qabdu islaaminaan takka ta'a wanni kun iddoo barbaachisaa miti waan nama qajeelchaati miti kun nama ammeessaa deema malee akkana akkasii miti akkana namni waa barate tokko silaa keessa waan yaadee fi fixatee waan bareedaa ture yaada kana inshallah asumarra gabaabsina darsitti antoon biraatiin illee dachaan dogoggoree jiraatan of kolcha tumurra waan jette joo qabaatan hayyeega inshallah kanarratti waan dheerannu qabnu wal haa jaalannu wal haa kabajnu isiniin jenna asumarra dhaabbanna gaa'e inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh